Nakataka, usap na libat na dansa jarmian. Asyama yoya harka hune jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya ummata Oromoo hunda kabaki bahadiya dhiira dhala osoo hin jenne bakka jirtanii fi biyya jirtanitti nageenyi koos nageenyi hawaasa ummata Oromoo sin akka qabu bilisummaanii fi injifannoo sin waliin haa jiraatu jecha waamicha Oromummaa jaarmiyaa dabalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo irraa sinii godhame sitta geessisaa daawwaniin tura. Kurandala sadi bati lammaffaa bara 2023 waamicha Oromummaa jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa irraa godhame. Jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo Jabuutii fi bakka jirtan irraa waamicha isiniif godhe. Rakkoo akka sabaatti nurra jiru keessaa bahu qabsoo sabichaa kan OBO'n geggeeffamutti dhiisaa jira. Oromoo biyya adda addaa irraa hiriirsitee irratti hirmaachisaa jira. Waamicha adda addaas godhee hawaasa Oromoo kakaasaa jira. Gara jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo akka dhuftan isin affeerra. Ammas irra deebiin hawaasa Oromoo biyya Jabuutii jiranii fi bakka adda addaa jiraniif waamicha Oromummaa gochuu barbaada. Hawaasi Oromoo biyya Jabuutii biyya adda addaa keessa jirtan magaalaa hanga baadiyyaa afooshaalee biyya adda addaa kan argamtan gareeleen adda addaa abbootii qabeenyaa waldaalee amantaa fi waldaalee gargaarsaa adda addaa hundi akka gara jaarmiyaa dambalii dhuftanii dinniisa wabootan kabajaa fi jaalalaan sin gaafanna. Galatooma. Galatooma.